Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu karaa ETV Afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa kaafnee kan waliin haasofnu yoo ta'u dhimmoota fayyaa waliigalaa fayyaa daa'immanii fayyaa dubartoota ulfaa akkasumas immoo odeeffannoon fayyaa xiinsammuutiin wal qabatan kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Sagantaa keenya torban darbee irratti barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Namoonni baay'eenis karaa keessaa nu barreessaa jirtu. Egaa hammas sagantaa keenya guyyaa irraatiin mata duree haaraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa guyyaa irraa isinii qopheessuudhaan kan isin wajjin turu Dooktara keessan Dooktar Naafiyaa Adgeetudha. Sagantaan keenya immoo sagantaa Dooktara Koodha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin haasofnu egaa iddoo baay'eetti keessattuu ganni seenaa jira. Bakka baay'eetti immoo diilallaa ho'inni isa jiraatu malee gara gannaatti seenaa jirra. Waqtiilee gannaa kanan immoo dhukkuboonni wal qabatanii gannaa wajjin wal qabatanii dhufan keessumaatii roobaa fi diilallaa wajjin wal qabatanii dhufan keessaa tokko dhibee toonsilii fi dhibee utaallooti. Ispeeshaalii toonsilii yeroo jedhamu namoonni hedduun namni baay'een daa'immanii jalqabee hanga sadarkaa dargaggootaatti hanga geessotaatti namni dhukkubsannee jiru jechuudha. Namoonni baay'een gaaffii isin dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan waa'ee dhibee toonsiliitii fi akkasumas immoo utaalloo yookiin immoo diifafa kan jedhamu kanarratti haasa'uudha. Egaa gaaffii namoonni hedduun nu dhiyeessaniiti waa'ee diifafaa utaalloo akkasumas immoo dhibee toonsilii irratti haasa'uudhaa fi sagantaa keenya qabannee dhufnedha jechuudha. Mee isa dura hundumti keenya toonsiliin maali? Mee suuraa iskiriinii irratti argaa jirtan kana arginee walitti adeemnu tokko lama sadii jedhee jira. Kana keessaati toonsiliin kamime? Namoonni baay'een parsantii 90 olii toonsiliin maal akka ta'e hin beekan. Toonsiliin mee wantoota dispilay ta'an kana keessaati isa kam? Egaa baay'een keessanii akkuma tilmaamtanii isa lammaffaa irratti argamu yookiin immoo gidduutti kan argamtu wanti qalloon akka huba qoonqoo asii gad dheerattee jirtu baay'een namoota toonsilii jettanii akka isin tilmaamtan akkasumaanii nan hubadha. Wanta qalloo gidduu dheerattee jirtu sana toonsiliidha jechaa jirtu baay'een keessan. Garuu dogoggortaniitu. Dogoggortaniitu garuu yeroo biraatiif hin barattu jechuudha. Yoo dogoggortan rakkoo hin qabu. Toonsiliin wanta qalloo gidduutti argamtu sana yookiin immoo huba qoonqoo jennee kan yaadnu osoo hin ta'in gama akkuma argaa jirtan gara bitaatiif mirgaatti akkuma suuraa irratti argitanii akkasumas immoo gara bita keenyaaf ispeeshaalii mangaagaa keenya gara bitaatii fi gara mirgaa kana jalatti kan argamtu wanta xiqqoo oval shape qabdu jechuudha toonsilii jechuudha. Toonsiliin namoonni baay'een toonsilii yeroo dhukkuba jedhu naannoo gara baadiyyaa geessanis gara mala aadaatiinis hin kuchisiisu yeroo namni tokko toonsilii qaba jedhanii toonsilii isaa kuchisiisu. Kan kutamu garuu toonsilii osoo hin taane huba qoonqoo sanatti muramaa jechuudha. Mee kana gara dhumaatti huba qoonqoo muruun sirriidha moo sirrii miti dhibee toonsiliif kan jedhu gara xumura irratti kaafnee kan haasofnu ta'a. Garuu toonsiliin maali kan jedhu akkuma isinitti mee wantoota xixiqqoo gara bitaaf mirgaatti argaman keessattuu wantoota qaama keenya irraatii farra alagaa lolan ittisuu keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Isaan maddisiisu yoo jiraates yoo dhibames dhiibbaan nurraan ga'uu hin qabu jechuudha qaama keenya keessaatiin. Kanaaf toonsilii jechuun kanadha. Gabaabadhuma toonsiliin huba qoonqoo yookiin immoo wanta qalloo gararraatee argamtu sana osoo hin ta'in kan gara bitaatiin mirgaatti argamtu jechuudha. So dhibee toonsilii yeroo jennu yookiin immoo dhukkuba toonsilii dhibee toonsilii yeroo jennu maal jechuu keenya? Dhibee toonsilii yeroo jennu sababa garaa garaarraan kan ka'e jarmoonni xixiqqaa ijaan hin argamne baakteeriyaa ta'uu danda'u, fangasii ta'uu danda'u yeroo isaanitti toonsilii keenya miidhuudhaani toonsiliin keenya kulkulu yookiin immoo toonsiliin keenya yeroo itti dhukkubsatu jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaasu baakteeriyaawwan kunniin karaa garaa garaatiin karaa hafuuraatiin galuu danda'u, karaa dhiigaatiinis gara qaama keenya keessaa seenuu danda'u. Akkasumas immoo karaa nyaata waan kontaamineetir ta'an nyaataaf dhugaatiitiinis galuu danda'u. Isa booda maal ta'u jechuudha gara toonsilii kanaa yookiin immoo caasaa toonsilii kanaa deemuudhaan akka inni kulkulu yookiin immoo akka inni inflaamd ta'u yookiin akka inni dhukkubsatu gochuu danda'a jechuudha. Gabaabadhumatti dhibee toonsilii jechuun kana jechuudha. So rakkoon isaa sababa baakteeriyaa yookiin immoo sababa vaayirasii irraan kan ka'e kan namatti dhufudha jechuudha. Egaa toonsiliin kun baay'inaan daa'immanii fi dargaggoota yookiin immoo namoota geessotaatti kan dhufu jechuudha. Baay'inaan namoota baay'ee keessattuu dargaggoonni baay'een akkasumas immoo ijoolleen daa'imman baay'een isaanii toonsilii yeroo isaatti dhukkubsatan argina jechuudha. Baay'een keessan beektu ijoollee kan qabdanis akkasumas immoo yeroo ijoollummaa keessanii taatee isinirratti mudachaa ture yookiin immoo mallattoo akkam akkamii akka isinirratti agarsiisu baay'een keessan beektu jechuudha. So bal'inaan dhibeen kun kan mul'atu kan argamu namoota amma jenne yookiin immoo umuriiwwan amma jenne kana keessatti nama hundumaa haa hubu malee baay'inaan garuu daa'immanii fi dargaggoota hubaa jechuudha. Dhibee toonsilii yeroo jennu jechuudha. So
erga kana haasofnee booda dhibeen toonsilii maal akka ta'e sababa maalirraan kan kee namatti dhufa kan jedhu erga haasofnee booda sababa maalirraan kan dhufa kan jedhuu fi sababii infekshiniiwwan baakteeriyaatii fi yookiin immoo vaayirasii baay'inaan keessumaa daa'imman irratti baay'inaan akkasumas immoo darbee dargaggoota irrattis sababa vaayirasii irraan kan kee kan inni dhufu jechuudha. Vaayirasiiwwan garaagaraa kanneen dhibee toonsilii fidan jiru. Vaayirasii yeroo jennu namni baay'een HIV vaayirasii wajjin walitti fidee ilaala garuu vaayirasonni garaagaraa yeroo itti qaama keenya seenuudhaan utaalloo nutti fidan jiru. Dhibee infekshinii toonsilii nutti fidan jiru. Dabalataan immoo dhibee sombaa nutti fidan jiru jechuudha. Kuni vaayirasoota jechuudha. So kallattii garaagaraatiin fakkeenyaaf amma akkamitti daddarba kan jennu baakteeriyaa yookiin fangasiin kun keessumaa gara caalu karaa hafuuraatiin yookiin immoo yeroo haxxiffannu yeroo qufaanu yeroo fakkeenyaaf amma karaa harkaan kontaamineetir yoo ta'e harka keenya yoo kontaamineetir illee karaa kanaan gara caasaa qaama keenya galuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee immoo toonsilii hin daddarbaa nama gaafatu toonsilii hin daddarbaa fakkeenyaaf mana keessaatii namni tokko daa'imni tokko dhukkubsateennaan mana keessa namni 3-4 yeroo dhukkubsatu jira. Kan daddarbu akkuma isinitti hime yeroo haxxiffatan yookiin immoo yeroo qufaanii wantoonni kun vaayirasiiwwan kunniin seenuu danda'u yookiin baakteeriyaawwan kunniin gara toonsilii keenya seenanii infekshinii fiduu danda'u jechuudha. So karaa kanarraan kan ka'e karaa qaama keenya seenuun dhibee akkasii yookiin immoo dhibee infekshinii toonsiliitiif nu saaxiluu danda'u jechuudha. So mee namni dhibee toonsilii qabu tokko yookiin immoo infekshiniin toonsilii namni mudate tokko mallattoo akkam akkamii agarsiisuu danda'a? Mee fakkeenyaaf yeroo dhibeen toonsilii isin qabu mallattoo akkam akkamii irratti argitu? Mallattoo baay'een keessan mallattoo garaagaraa teessanii yaadachuu dandeessu akkas na godhaa mataa na dhukkubaa na dhiitessaa leeyidaa yookiin immoo tokkosaatii yookiin immoo maal jenna ho'ina qaamaa olaanaa natti fida jettanii kan dubbatan namoonni baay'een isitti jechuudha. Mee namni dhibee toonsilii qabu tokko mallattoo akkam akkamii ofirratti arga kan jedhuuf. Tokkoffaarratti dhukkubbii qoonqoo keessa ispeeshaalii kee gidduu ta'uu danda'a gara kanaan qoonqoo keessa dhukkubbii itti dhaga'ama. Fakkeenyaaf yeroo bishaan dhugan yookiin immoo yeroo nyaata jajjabaa nyaatan illee nyaata nyaachuu dadhabu. Yeroo isaan nyaata nyaatan hin dhukkuba. Utuu nyaatan nyaatanis immoo dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e infekshiniin toonsilii yookiin immoo toonsiliin kun yeroo inni kulkulu yookiin yeroo inni dhiita'utti maal fiduu danda'a jechuudha. Akka inni dhukkubu gochuu danda'a qoonqoo isaanii. Dhukkubbii qoonqoo keessaa mallattoo isaas tokko jechuudha. Inni kan biraani nyaata liqimsuu dadhaba akkuma isinitti hime. Fakkeenyaaf nyaata jajjabaa fa'aa buddeenis haa ta'u daabboos haa ta'u wantoota garaagaraa chiipsiis haa ta'u yeroo fudhatanii dhukkuba. Nyaata liqimsuu dadhabuurraan kan ka'e maal godha yeroo baay'ee nyaata nyaatan. Daa'immanis nyaata nyaatanii namoonni gurguddaas nyaata nyaachuu yeroo isaatti sodaatan jira jechuudha. Namoonni sun immoo nyaata nyaatu taanaan immoo dhibee kan biraaf illee saaxilamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan high grade fever kan jennu yookiin immoo tempereecharii qaamaa isaanii namaa ol ka'u. Tempereecharii qaamaa jechuudha. Tempereecharii qaamaa ol ka'u jechuun akkamitti beekuu dandeenya kan jedhuu fi namoonni baay'een yeroo harkaan qabu na guba mucaan koo yookiin qaamni koo hin gubaa jedhu febrile to touch kan jennu jechuudha. Garuu baay'een keessa namni kamiyyuu termoomeetirii jechuun ishee amma suuraa irratti argartan kana mana qabdu taanaanii daa'imman keessanis ofiis ilaaluu dandeessu jechuudha. Kallattii garaagaraa ilaaluun danda'ama, bobaa jala kaa'amee ilaalamuu danda'ama, afaan keessa kaa'amee ilaalamuu danda'a jechuudha. Fakkeenya yeroo baay'ee namoonni baay'een kan fayyadamanii bobaa isaanii jala kaa'achuudhaan ilaallatu. Tempereecharii suni 37.5 ol yoo ta'e ol kaadha waan ta'eef 38 ol kaadha 39 ol kaadha jechuudha. Normaalii tempereecharii 35.5 hanga 37.5 normaaliidha. Kanaaf ho'inni qaamaa olaanaan hanga 39-40tti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf ho'inni qaamaa olaanaan si rakkoo sababii infekshinii toonsilii irraa kan ka'e namatti dhufudha jechuudha. Inni kan biraan mataa dhukkubbii keessattuu amma mataa dhukkubbii keessattuu namoonni toonsilii qabanii mataan isaanii dhukkuba. Dargaggoonni baay'een isaanii dhukkuba ga'eessonis himachuu danda'u. Garuu daa'imman yeroo baay'ee mataa dhukkubbii himachuu hin danda'anii aaduu yookiin boo'icha amala dhabuu kanneen amala akkasii biratti argamuu hin danda'ama. Keessumaa immoo daa'imman irratti fakkeenyaaf amma daa'imman irratti akkamitti beekuu dandeenya kan jedhuu fi yeroo dhiita'utti dhukkubbii yeroo itti dhaga'amutti gorora fa'aa yaasu afaan keessaa gorora fa'aa yaasuu danda'u gororri fa'aa baay'inaan yaa'uu danda'a. Kunniin daa'imman keessattis mallattoo akkasii argitaniinaan toonsilii ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo mallattoo isaa keessaati keessattuu ispaachulaa yeroo baay'ee keessattuu daa'imman yeroo ta'anii ispaachulaa arraba isaanii irra kaa'anii kan ilaalaniif maaliif kan jedhu namoonni baay'een toonsilii isaaniitu ilaalama. Toonsilii yeroo ilaalamee jiru toonsiliin sun dhiiteera moo hin dhiitofne diimateera moo hin diimanne infekshiniidha yookiin immoo kulkula waan ta'eef mallattoo kulkulaa keessaa tokko yookiin immoo inflaameeshin kan jedhu keessaa tokko diimachuu yookiin dhiita'uudha. Akkuma isinitti himee
akkuma argaa jirtan kuni toonsilii fayyaati. Toonsilii fayyaa maal akka fakkaatu argaa jirtu. Bira isaa immoo kan jiru immoo toonsilii dhukkubsateedha yookiin immoo infekshinii toonsiliiti jechuudha. Toonsiliin sun diimatee dhiitaa jechuudha. Diimatee hin dhiitaa yeroo ilaalamutti. So baakteeriyaawwan kunniin yookiin immoo vaayirasiiwwan kunniin achitti wal horuudhaanii qaama keenya yookiin immoo qaama keenya irraatii qaama alagaa kan lolu wajjin erga wal lolanii booddee toonsiliin kun diimatee dhiita'uu danda'a jechuudha gama bitaatiin margaati. Diimatee dhiita'uu qofa osoo hin taane akkuma argaa jirtan kan biraan immoo waan akka adii fi malaallee kuufachuu danda'a. Dhiita'ee malaallee baasuu danda'a. Waan akka adiis baasuu danda'a. Adiiwwan argaa jirtu adiiwwan xiqqoo jajjabaa ta'anii irratti mul'atu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane immoo maal ta'a jechuudha hanga sadarkaa malaa kuufatee malaa dhiita'ee malaan keessaa boottee ga'uu danda'a jechuudha. Kun immoo maal fida keessattuu dhibeen toonsilii infekshinii toonsilii kun malaa kuufatee yookiin immoo dhiita'ee yeroo akkas dhukkubutti immoo foolii afaanillee balleessuu danda'a jechuudha. Keessattuu daa'imman irrattis ta'e nama guddaa irratti foolii afaanii yeroo itti balleessuudha jira namoonni dhibee toonsilii qaban jechuudha. Kana qofa miti. Xannachoonni naannoo mormaatii fi xannachoonni mangaagaa keenya jalatti argaman jiru. Xannachoonni naannoo mormaatii fi mangaagaa keenya jalatti argamanis yeroo isaanitti dhiita'anii jira jechuudha. Dhiiti sun ni mul'ata. Kan ogeessi fayyaa yookiin hakiimni tokko harkaan qaqqabees immoo bira ga'uu danda'a jechuudha. Kunniin mallattoo isaati. Kan biraan immoo kana qofa osoo hin taane sagaleen namaa jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf sagaleen namaa fa'aa mafilda yookiin immoo akka namaa hasaasu wayiitti. Namoonni akka sagaleen isaanii hasaasutti kan haasa'an jiru. Kaan immoo dubbachuu dadhabuurraan kan ka'e maaliif yoo sagalee ol kaasanii dubbatan yoo sagalee dubbatanii dhukkubbii sun itti dhaga'amuu danda'a waan ta'eef jecha maal ta'a jechuudha. Hasaasanillee yeroo itti dubbatan jira jechuudha. Kanaaf sagaleen isaanii jijjiiramuu danda'a. Sagalee isaanii irratti immoo dubbachuu irratti illee yeroo dubbatan illee isaan dhukkubuu danda'a jechuudha. Kunniin mallattoo dhibee toonsiliiti jechuudha. So mallattoo akkasii yeroo ofirratti argitanii baay'een keessan beektu mallattoo akkamii akkasii irratti mul'atu. Mallattoowwan kunniin ofii keessanis ta'e daa'imman keessan irratti yeroo argatanii mallattoo dhibee toonsilii ta'uu danda'a waan ta'eetiif keessattuu daa'imman immoo baay'inaan hin dubbatatan waan ta'eef dhukkubbii isaanii bifa aaduudhaan yookiin immoo boo'ichaan ibsachuu danda'u. Gorora afaan keessaa yaa'uu danda'a. Naannoo mormi isaanii jala inni qaama isaanii dabaluu danda'a. Kanneen ta'ee akkasumas immoo tempereechariis yookiin immoo inni qaama isaanii ol ka'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan mallattoo isaa barree adda baasuu dandeenya jechuudha. Erga kana jennee booda gara yaalii isaatti yoo dhufne dhibee toonsilii yookiin immoo namni infekshinii toonsilii qabu tokko maal gochuu qaba? Maal gochuu qaba namni infekshinii toonsilii yookiin immoo dhibee toonsilii qabu? Fakkeenyaaf jalqaba mallattoowwan sasalphaa tariitii baay'ee dhukkubbii hamaa kan hin taane ho'inni qaamaa garmalee ho'aa yeroo dheeraaf kan sirran ture kan hin taane yoo ta'e mana keessan keessatti akkamitti of yaaluu dandeessu yookiin immoo mana keessan keessatti maal gochuu qabdu immediately maaliif yeroo kam immoo mana yaalaa dhufuu qabdu kan jedhus immoo xumura irratti kaafnee haasofna jechuudha. Mana keessan keessatti maal gochuu qabdu kan jedhuu fi tokko keessattuu maalidhaa bishaan fakkeenyaaf bishaan nama hundumtu mana hundumaa jira waan ta'eef bishaan ho'aa dhuguun gaariidha. Akkasumas immoo bishaan ho'aa baay'inaan xiqqoo ishee lab godhamee yoo dhugame gaariidha. Qabbanaa'aa dhuguu caalaa wantoota qabbanaa'aa caalaa wantoota ho'aa fayyadamuun gaariidha yeroo baay'ee. Namoonni tokko maal jedhamu waan diilallaa nyaachuun toonsilii natti kaasa jedhu. Toonsilii kaasa osoo hin taane toonsilii kee jiru sana waan gochuu danda'a. Fakkeenyaaf amma akka inni dhiitoo kan inni mooru dhukkubu gochuu danda'a. Garuu bishaan ho'aaf wantoota ho'aa yeroo fudhannutti dhiitii sababii infekshinii toonsilii kanarraa kan dhufe. Inni dhiitaa hin diimata isiniin jedheera. Dhiitii isaaf diimachuun isaa kun hir'isee jennaan dhukkubbiin isaa illee hir'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf bishaan ho'aa dhuguun baay'ee gargaariidha jechuudha. Inni kan biraan immoo bishaan xiqqoo ho'aa burcuqqoo tokkotti gilaasii tokkotti akkuma argaa jirtan gilaasii tokkotti fal'aana walakkaa yookiin immoo soogidda yookiin immoo ashaboo fal'aana walakkaa fudhattanii soogidda yookiin ashaboo fal'aana walakkaa itti gootanii erga bulbultanii booda bishaan sana maal godhu dhuguu liqimsoo osoo hin taane bishaan sana erga fudhattanii booda lulluuqqachuu ammas qoonqootti amma qoonqoo keessanitti garjil gochuu yookiin immoo lulluuqqachuu jechuudha. Fakkeenyaaf ol jettanii bishaan ho'aa fi soogidda kana maal gootu jechuudha hin lulluuqqattu jechuudha. Yeroo lulluuqqattanitti fakkeenyaaf hin tursitu. Naannoo kanatti tursitanii gadi bishaan sana naannoo kana akka inni turu gootu asis akka turu gootu jechuudha. Erga lulluuqqatanii booda kun maaliif gargaara? Tokkoffaa dhukkubbii isaa hir'isa. Lammaffaa immoo dhiitaa toonsilii kanallee hin hir'isa jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in kan biraan immoo dabalataan immoo yommuu tarii mana keessaa immoo damma qabaattan ispeeshaalii
dammi in nature dhiitaa fi dhukkubbii hir'isuu keessatti gahee guddaa taphata. Damma fal'aana tokkoo fi akkasumas immoo soogidda fal'aana walakkaa bishaan xiqqoo istanitti naqxanii isaanii maal gochuu jechuudha yeroo yerootti lulluqqachuunis afaan keessa duwwaa osoo hin ta'in hanga kanaatti akka inni bishaan sun naannoo kana kuufamu gootanii yeroo lulluqqatan maal ta'a jechuudha dhukkubbiin akkasumas immoo dhiitii toonsilii sunii hir'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii fayyadamuun salphaadha. Maaliif baay'inaan waan mana keenyatti argamu waan ta'eef. Damma yoo qabdu ta'e damma hin jiru yoo ta'e immoo soogidduma nyaata keessatti fayyadamtan sana fal'aana walakkaa akkasumas immoo bishaan ho'aadhaanii lulluqqachuun hin danda'amu jechuudha. Dabalataan immoo keessattuu namoonni infekshinii toonsilii dhibee toonsilii qabanii nyaatawwan jajjabaa fakkeenyaaf amma kan akka chiipsii ta'uu danda'a, buskuutii ta'uu danda'a, daabboo ta'uu danda'a wantoota jajjabaa ta'an yeroo nyaatanii itti bu'ee isin dhukkubsuu danda'a moru. Itti bu'ee nama dhukkubsuu danda'a waan ta'eef yeroodhaa fi nyaata jajjabaa yookiin immoo wantoota jajjabaa jennee amma waan akka chiipsii dinnicha ta'uu danda'a, kaarotii dheedhii ta'uu danda'a, appilii faa namoonni maangoo dheedhii faa namoonni nyaatan jiraachuu danda'u. Kunniin yeroo inni toonsilii keenyatti bu'u dhukkubsuu danda'a waan ta'eef yeroodhaaf ammanni isin ibsutti amma sirriitti fooyyootti wantoota akkasii fayyadamuun illee gaarii miti jechuudha. Cuunfaa isaa yoo fedhame rakkoo hin qabu garuu jajjabaa yommuu ta'utti toonsilii keenyatti yommuu liqimsinu nu dhukkubsuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo dhukkubbiin isaa fakkeenyaaf amma akkuma isinitti hime mallattoo dhibee toonsilii keessaa tokko mataa dhukkubbiidha. Mataa dhukkubbii yoo qabaattan akkasumas immoo leeyidaa yookiin immoo hir'ina qaama olaanaa yookiin immoo tokkosaatii kan jennu kana yoo qabaattanis immoo qorichoonni kanneen akka parastaamoolii fa'aa fudhachuu hin danda'ama. Kana qofa miti fakkeenyaaf ammoo kanneen loozanjes wantoonni jedhaman loozanjes jechuun yeroo waa'ee faarmaasii irraa gurguramu kan akka karameellaatti xuxaman kunniin toonsiliidhaaf yeroo xuunnu sanatti maal ta'a dhukkubbiin isaa yookiin immoo dhukkubbiin isaa akka inni hir'isu godha. Lammaffaa immoo dhiitii isaa akka inni gadi bu'u godha. Dhiigni isaa akka inni xiqqaatu godha waan ta'eef kanneen illee fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Garuu immoo manatti qofa of yaaluu hin qabnu. Fakkeenyaaf amma tariitii yeroo kamimmoo mana yaalaa dhufuu qabdu. Tokkoffaa dhukkubbiin isaa kun guyyaa lama oliif yoo isin irra ture immediately mana yaalaa dhuftanii qorannoo barbaachisu godhamee akkasumas immoo yaaliin isiniif kennamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa dhukkubbii qoonqoo hamaa amma sadarkaa dubbachuu dadhabuu fi hanga sadarkaa nyaata liqimsuu dadhabuutti yoo isin geessate tokkoffaa nyaata nyaachaa jirtanii simmiidha. Lammaffaa immoo dhukkubbiin kun illee hojii irratti dhiibbaa isinitti uumuu danda'a. Dubbachuu illee isin dadhabsiisuu danda'a waan ta'eef yeroo akkasii mana yaalaa dhufuun gaariidha. Malaafaa yoo kuufatee wantoonni adii kanneen isin keessaa baay'oo ta'e akkasumas immoo ho'inni qaamaa gar malee kun yoo isin irra ture dabalataan immoo maallaa afurii namatti ciccitu dadhabbiin baay'ee yoo isinitti dhaga'ama ta'e yeroo akkasii mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun baay'ee gaariidha. Dhimma kana wal qabate yaalii dhibee toonsiliitiin wal qabate waan isinitti barbaadu keessumaa tuqaawwan gurguddaa irratti haasa'uu barbaadu. Tokkoffaa dhibee toonsiliin na qabe jettanii calluma jettanii faarmaasii irra deemtanii namoonni takka mooksaasilii fudhattu yookiin qoricha biraa qorichuma ofii keessanii ofii jejjanii fudhattan yookiin immoo ollaa keessaniiti ollaa irraa fudhatanii kan liqimsitan. Yookiin kan abbaa keessanii fayyadame futanii kan liqimsan yookiin kan bolaa keessanii fayyadame kan futanii liqimsan sirrii miti. Maaliif sababni isaa tokkoffaa dooziin isaa beekamuun barbaachisaadha. Doozii akkamiiti? Fakkeenyaaf amma amooksaasilii yaaluu danda'a yaala garuu doozii akkamiiti? Garaagarummaa isaa meeqaan kennama? Fakkeenyaaf guyyaatti 2 moo guyyaatti 3? Guyyaatti 2 moo guyyaatti 3? Fakkeenyaaf simbilee amma parastaamoolii fakkeenya tokko isinii kaasuudhaan namoonni baay'een mataan yommuu isaan dhukkubu parastaamoolii firee tokko fudhatu dargaggoonni namoonni gurguddaas kun dogoggora. Akka gama fayyaatiif parastaamooliin giraama tokko ol kan kennamuu qabu giraama tokko kan geessaaf kennamuu qabu. Akkuma kana dooziin isaa beekamuu qabu. Lammaffaa immoo yeroo moo'ii fudhattanii guyyuma lamaa fudhattanii immoo xiqqoo hiyoo sirraa dhaabbate immoo qorichicha achumaan gattu. Kunis dogoggora guddaadha. So inni kan biraan maallaa qoricha kana yommuu fudhattanitti qoricha kana ofii keessanii yeroo jejjinitti namoonni baay'een maal godhu? Ogeessa fayyaa irraas yoo ajajamuuf. Akkasumas immoo ofii isaanii kan fudhatan maal godhu? Guyyaa 2-3 fudhatanii sabooda natti fayyeera na dhiisee dha'anii qoricha sana gatu jechuudha. Ji'a tokko yookiin torban 2 fa'aa booda torban tokko booda immoo itti deebi'a. Daa'imman irrattis ta'e dargaggoota irrattis ta'e nama guddaa irratti. Fakkeenyaaf ogeessi fayyaa tokko yeroo baay'ee guyyaa 7 fayyaduu danda'a yookiin guyyaa 10 fayyaduu danda'a yookiin guyyaa 14 fayyaduu danda'a. Guyyaan mallattoon isaa mataa dhukkubbiinis ta'e hubii qoonqoo nama dhukkubus haa ta'u leeyidaa yookiin immoo hir'ina qaama olaanaa qabaachuunis haa ta'u waan biraa yoo sinirraa fooyyee yookiin yoo sirraa dhaabbatallee qoricha sana matuma addaan kutuun qabdan. Kana jechuun maal jechuudha? Baakteeriyaa sana gaggabsitanii kuffistanii
utuu inni hin du'in maal gochuudha biraatti deebi'u jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Baakteeriyaa sana sirriitti ajjeeftanii erga inni du'ee booda maal gochuu jechuudha gara hojii keessatti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni baay'een tokkoffaa saayid effektii isaa sodaachuudhaani lammaffaa immoo qoricha sana yeroo fudhatanitti maal godhu guyyaa muraasa qofa fayyadamtanii dhiisuun dogoggora guddaadha. Kun immoo toonsiliin amma akka inni isinitti deddeebi'u gochuu danda'a. Toonsiliin immoo amma yommuu isinitti deddeebi'aa deemu tokkoffaa gara kutaa qaama keenya kan biraatti faca'uu danda'a. Lammaffaa immoo even rakkoo dhibee onnee illee namatti fiduu danda'a. Hawaasa keenya keessatti wanta dubbatamu keessaa tokko maalla toonsiliin onnee irratti cobaa'edha. Toonsiliin onnee irratti cobaa. Akkaataa fayyadama jecha keenya sirrii miti malee tarii toonsilii namoonni dhibee toonsiliin kun itti yaalamee yoo ture onnee keenya miidhuu danda'a yookiin immoo onnee keenya irratti dhiibbaa geessisuu danda'a yoo jenne gaariidha malee onnee irratti dhaqee akkuma bishaan irratti xop jedhee irratti coba osoo hin taane baakteeriyaawwan sun niin deemaniitu dhiigaan fe'amanii gara onnee keessa onnee keenyaa deemuu danda'u. Walii galle miti. Baakteeriyaawwan sun yommuu isaan hin yaalamin turanii baakteeriyaan dhibee kana fidanii deemaniitu gara keessa onnee keenyaa galuudhaanii infective endocarditis kan jennu kanneen dhibee akkasii fiduu danda'u jechuudha. Onnee irratti malee onnee irratti hin cobosii gadi. Garuu yaalamin ture jennaan onnee qofa osoo hin taane gara kalee keenyaa deemuudhaan illee kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'ee waan dubbachuu barbaadu mallattoon isaa yoo isin irra ture baay'ee ture qorichi isiniif kennamu yookiin yaala isiniif godhamu sirriitti fudhachuu yookiin immoo sirriitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan ammoo yoo fayyadamtan yookiin immoo sirriitti yaalii kana yoo argattanii isinirraa baduu danda'a isa booda of eeggachuu jechuudha. Akkamitti of eeggachuu dandeenya kan jedhu immoo jalqaba isinitti meeraa karaa ka'umsa haala kamiin akkamitti akka sanatti daddarbuu danda'an. Jarmiileen dhibee toonsilii fidan baay'een isaanii namatti kan daddarban karaa harka keenyaati. Fakkeenyaaf nama dhibee toonsilii qabu tokko funyaan isaa harkaan qabachuu danda'a, afaan isaa harkaan qabachuu danda'a, harka isaa yeroo qabnutti yookiin immoo harka isaa yeroo cabbannutti nuti immoo ittiin afaan keenya qabachuu dandeenya jechuudha. Akkuma dhibee koronaa jechuudha. Haala kanaan darbuu danda'a vaayirasiin baakteeriyaan kunniin. Dabalataan immoo burcuqqoo bishaanii keessattuu namni dhibee toonsilii qabu jira taanaan burcuqqoo bishaan itti fayyadamu qofaatti fayyadamuu qaba. Buruushii ilkaanii fa'aa waliin sheer gochuurraan kan keessa wantoonni akkasii darbuu danda'u waan ta'eef qulqullina qaama keenyaa eeggachuun akkasumas immoo qulqullina harka keenyaa illee eeggachuun barbaachisaadha. Kan biraan namoonni dhibee toonsilii qabda yoo jiraatan namni kaanis yeroo haxxiffatan akkuma dhibee koronaa sana maalla yeroo haxxiffatanii yookiin carqii yookiin immoo erbee fayyadamu yookiin immoo harka keessan akkas gootanii haxxiffachuu qabdu jechuudha harka keessan irratti. Haala kanaatiin dhibee toonsilii namarraa akka namatti hin dabarreef yookiin akka hin qabneef ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Yookiin namni dhibee kana qabaate yoo jiraate maaskii fayyadamuunis baay'ee gaariidha jechuu barbaade. So gabaabadhumatti bifa kanaan dhibee toonsiliin maal akka ta'e mallattoon isaa akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenya dubbanneerra. Dhibeewwan toonsiliin tokko tokko amma namatti deebi'anii nama rakkisu yookiin dhiita garmalee fide yookiin immoo qaama keenya irratti dhiibbaa geessu taanaan toonsiliin tokko ogeessi fayyaa toonsilektoomii kan jennu yookiin immoo toonsiliin kun aboo jedhee murteessee jennaan ba'uu danda'a. Bifa sarjariidhaan illee ba'uu danda'a jechuudha. Maaliif sagalee namaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Yookiin immoo toonsiliin sun immoo yeroo inni guddachaa garmalee guddachaa deemu immoo uumamaan toonsilii gurguddaa namoonni qaban jiraachuu danda'u. Kun immoo yeroo isaan ciisan yeroo rafan akka isaan kurruufan gochuu danda'a. Kanaaf namoota akkasii toonsiliin ba'uu danda'a. Gama yaaliidhaan yaalii fayyaatiin baasisuu danda'ama jechuudha. Kanumaa wal qabate hawaasa keenya keessatti wanti baratame tokko namni dhibee toonsilii qabu tokko maal godhu yookiin dubartii wayii yookiin nama guddaa wayii jedhaniitu akka aadaatti nama bira geessaniitu millaacii yookiin immoo sibiilaan maal godhu huba qoonqoo ishee gidduutti argamaa jiru akkuma argaa jirtan kun toonsiliin kan muramedha. Toonsilii jedhanii waa isaan muranii huba qoonqoo ishee gararraatu isheen gararraatu sana irraa muru jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee waan fayyan itti fakkaachuu danda'a. Utuma ta'eetu huba qoonqoo sanatu murama osoo hin ta'iin gamaa gamanaan kan jiran toonsilii sanatu isaantu ba'a gama fayyaatiin hin barbaachisa yookiin immoo yaalii baqaqsanii yaaluudhaan ba'uu qaba jedhame yoo yaadame ogeessi fayyaa tokko yoo murteesse irraa ba'uu danda'a. Garuu toonsilii kana muruun bu'aa tokko hin qabu. Akkuma beekamu toonsilii yeroo dhiitaa deemutti isheen gidduu jirtu sun yookiin immoo uvullaa kan jennu suni gad harkifama yookiin immoo ciisuu danda'a. Arraba keenya irra ciisuu danda'a. Maaliif hin dhiitaa naannoo isaa dhiita'uu danda'a waan ta'eef gad harkifamee ciisuu danda'a. Kun immoo dhiibbaa qaba waan ta'eef huba qoonqoo mursiisuun hin barbaachisu. Gama fayyaatiin yookiin immoo saayinsii fayyaatiin hin deeggaramu waan ta'eef tokkoffaa namoota dhiigni garmalee dhiigee hanga lubbuun isaanii dhabutti ga'an baay'ee argineerra. Dhiigni dhangala'ee dhiigni dhiigee jennaan dhaabbachuu dhiisuu danda'a.
Lammaffaa meeshaawwan itti fayyadaman sun immoo qulqullina hin qabu waan ta'eef dhibeewwan kan biraadhaaf fakkeenyaaf dhibeewwan daddarboo ta'an kan biraa kanneen akka hepataatisiidhaa fi HIV saaxilamuu danda'a. Kan biraan immoo maaliif saaxilamuu dandeenya? Teetaanasii qulqullina hin qabu waan ta'eef sibiilli isaan itti muran suni lafa taa'uu danda'a waan ta'eef teetaanasiidhaan qabamuu dandeenya. Teetaanasiin immoo dhiibbaa akkamii fi miidhaa akkamii akka inni qaama keenya irra nu ga'u tilmaamuu salphaadha jechuudha. Kanaaf huba qoonqoo muruun barbaachisaa miti. Huba qoonqoo muruun sirrii miti jechuudha. Kan ibiddaan muran jiru, kan aduudhaan muran jiru, kan millaacidhaan muramu jiru jechuudha. Humni qoonqoo kun yeroo muramutti immoo dhiibbaan nurraan ga'uu waan danda'uu fi kanaaf namni hundumtuu of eeggannoo akka goonu kan jedhu asumas ni dabarsuun barbaada jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya dhibeen tonsilii maal akka ta'e haala kamiin namatti akka darbu maal gochuu akka qabnu mana keenyatti maal gochuu akka qabnu yaalii akkamii akka barbaachisu akkamitti akka of eeggachuu qabnu jalqabaa kaasee hanga xumuraatti isiniif kaasedha jechuudha. Kanuma wal qabatee immoo tonsilii wajjin wal qabatee yeroo baay'ee kan dhufu keessattuu waqtii diilallaa gannaatti seenaa jirra waan ta'eef waan nama rakkisu namoota baay'ee rakkisu keessaa tokko namni baay'een dhibee kana sodaatan jaalatu waan salphaa fakkaata garuu amma akka isheen nama gootu yookiin waan isheen nama gootu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Kunis maalidha? Diifafa yookiin immoo utaalloo yookiin common cold kan jennu jechuudha. Flu yookiin common cold kan jennu. Common cold yookiin immoo diifafa yookiin utaalloon kunniin haala kamiin nu miidhuu danda'u yeroo akkamii immoo qaama keenyarraan miidhaa geessisuu danda'u kan jedhu kaasuu dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu diifafa yookiin common cold kan jennu baay'een isaa sababii vaayirasii irraan kan ka'e kan nutti dhufu. Rhino virus kan jennu jiru, adeno virus kan jedhaman jiru. Vaayirasiiwwan kun keessumattuu rhino virus kan jedhamu kallattii garaagaraatiin vaayirasiin kun namarraa namatti keessattuu namni utaalloon qabame tokko carraa inni namatti dabarsuu isaa guddaadha. Waan ta'eef nama tokkorraa gara nama tokkootti ga'eessarraa gara daa'imaatti darbuu danda'a jechuudha. Utaalloon akkam akka isheen nama gootu amma akka isheen nama rakkistu baay'een keessan qabamtanii argitaniitu. Maaliif baay'ee amma namoonni baay'een hanga sadarkaa dadhabanii hojii dhaabanitti ga'uu danda'u jechuudha. So vaayirasiin kunniin funyaan keenya jalatti argama yookiin immoo qoonqoo keenya keessa seenee akkuma jenne infekshinii qoonqoo yookiin immoo utaalloo kan jennu infekshinii qoonqoo keenya walitti argaman kunniin utaalloodha. Yeroo isaatti infekshinii sababii vaayirasiidhaan kan ka'e nutti dhufanii infekshinii uuman jechuudha. So vaayirasiin kun kallattii garaagaraatiin fakkeenyaaf namni tokko yeroo haxxiffatu droplet kan jennu yookiin wantoonni karaa kanaatiin gara qaama keenyaa karaa funyaan keenyaas ta'e karaa afaan keenyaas seenuu danda'u. Keessumattuu immoo yeroo baay'ee namoonni baay'een kan isaan dogoggoran keessaa utaalloon qofoodhaan qofa miti kan darbu. Gara caalu kan darbu harka wal qabuudhaan yookiin immoo harka wal qabatanii wal dubbisuudhaan. Fakkeenyaaf namni tokko utaalloon qabamee yeroo ta'e akkuma jalqaba sanitti himee funyaan isaan qaqqaba maaliif furriin funyaan keessaa yaa waan ta'eef funyaan isaa qaqqabuun isaa yeroo sana immoo ittiin deebi'ee nama biraa yeroo inni harkaan qabu namni sarraa immoo nama tokkotti immoo hin dabarsaa jechuudha. Haala kanaan utaalloon nama tokkorraa namatti darbuu danda'a. Egaa beektu mallattoo utaalloon sin qabu baay'een keessan yeroo utaalloon sin qabu mallattoo akkam akkamii agarsiisu baay'ee tilmaamuun nama rakkisu. Utaalloon yeroo nama qabu tokkoffaa qufaa goggogaa nama qufaasisa. Qufaawwan goggogaa nama qufaasisa. Qufaa walirraa hin cinne ta'uu danda'a. Dabalataan immoo fakkeenyaaf mataa dhukkubbii garmalee mataan nama dhukkubuu danda'a. Namoonni baay'ee mataa dhukkubbii hin danda'ani. Funyaan keessaatti dhangala'aan akka bishaanii nama keessaa yaa'u yookiin nama furreessu funyaan keessaa dhangala'aa yaa'uu danda'a. Ho'ina qaamallee namoota irratti mul'atu jira. Ho'inni qaamallee qoonqoon nama dhukkubu yeroo liqimsitan yookiin immoo yeroo waa nyaattan qoonqoon sin dhukkubuu danda'a. Dhanni nama gubuu danda'a. Qaama namaa caccabsuu danda'a. Maaliif qaama namaa namoonni baay'een qaama isaanii yeroo caccabu jira. Nama dadhabsiisuu boqonnaa nama kennuu dhabuu danda'a. Mallattoo garaagaraati egaa namaa namatti gargar waan ta'eef mallattoowwan kooman ta'e yookiin immoo mallattoowwan dhaabbataa ta'e baay'een kan namarratti mul'atan kanneen. So mallattoowwan kunniin yeroo baay'ee nama hojiirra nama hambisuu danda'a. Hojii keenya hojjechuu dadhabuu dandeenya. Gajjannee namoonni waa barreessan yookiin barattoota irrattis ta'e namoota hojii isaanii idilee isaanii hojjetan irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Kanaaf kana qofa immoo miti utaalloon kun immoo deemee gara maalii danda'a? Gara infekshinii sombaa yookiin immoo nimooniyaatti illee jijjiiramuu danda'a. Vaayirasii yookiin immoo baakteeriyaawwan kun tokkoffaa vaayirasiiwwan kunniin baakteeriyaan akka inni walaruuf haala mijeessuu danda'u. Vaayirasiin kun immoo yookiin immoo baakteeriyaan kun immoo gara sombaa deemee nimooniyaa fiduu danda'a. Vaayiraal nimooniyaa baakteeriyaal nimooniyaa jenna jechuudha. Baakteeriyaan nimooniyaa yookiin immoo infekshinii sombaa fiduu danda'a. Yookiin immoo infekshinii ujummoo qilleensaa yookiin immoo bronchitis kan jennu. Gara qoonqoo keessa daa'imman irratti immoo bronchitis kan jennu immoo ujummoowwan qilleensaa xixiqqaa kan kanallee infekshinii akkasii fiduu danda'a jechuudha. So to'atamuudhaaf yoo baate yaalii argachuudhaaf yoo baate nyaata nyaachuu yookiin immoo immunitiin keenya yookiin immoo dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaas immoo dadhabaadha yoo ta'e maal godha jechuudha. Hanga sadarkaa kanaatti nu geessuu danda'a yookiin immoo dhiibbaa biraan irraa ga'uu danda'a jechuudha.
Utaalloon maaliif yeroo baay'ee naannoo diilallaa jaallatu waan ta'eef fakkeenyaaf amma riinoo vaayirasii kan jedhu keessattuu vaayirasiin dhibee utaalloo fidu keessaa tokko riinoo vaayirasii. Riinoo vaayirasii funyaan keenya gara jalaa keessatti argama kana jalatti wal hora. Iddoon sun baay'ee diilallaadha. Bakka diilallaa jaallata. Komfortabili jechuun bakki inni filatu bakka diilallaati jechuudha. Kanaaf bakka diilallaa kanatti immoo maal ta'a jechuudha wal horuudhaani akka funyaan keenya keessa dhangala'aan gar malee yaa'u akka mataan dhukkubu kana gochuu danda'a jechuudha. Egaa karaan daddarbiinsaa baay'een keessan beektu akkamitti akka inni nama darbuu danda'u nama tokko nama kan biraatti hin darba haala kamiin akka darbu isinitti himeera. Mee utaalloo yoo isin qabe maal gochuu qabdu? Yookiin dhibeen utaalloo isin qabe baay'een keessan beektu ekspertiidha kanarratti. Shaayii zinjibilaan dhugii kanan dhugii akkas godhii maal godhi jedhamu. Gaariidha kun fudhachuun gaariidha. Garuu gara caaluu fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een shaayii dhuguu caalaa yookiin immoo waan ho'aa dhuguu caalaa haara waan ho'aa sanaa fakkeenyaaf shaayii keessaa aara ba'u yookiin immoo waan biraa keessaa aara ba'u sanaa isaanii funyaan keenyatti qabanii aara sana funyaan keenyatti galuunsaa gaariidha. Yookiin immoo fakkeenyaaf istiimii mana keessatti qopheeffachuun danda'ama. Bishaan ho'istanii bishaan bulluqu akka inni bulluqu gootu kan sirriitti bulluqu. Bishaan sun garmalee erga bulluqee booda xiqqoo ishirraa ol jettanii akkasiin hin gubnetti fooxaa yookiin immoo birdilibsii mataatti barattanii itti fukkaamsuu jechuudha. Yeroo fukkaamsitanii aarri suni gara maalitti gala jechuudha? Gara funyaan keessaniitii fi gara naannoo qoonqoo keessanitti gala jechuudha. Yoo danda'ame immoo baarzaafii yookiin immoo jijjiiruudhaan dhangala'aan baarzaafiitti godhames gaariidha. Kun maal godha? Akkuma jalqaba isinitti hime riinoo vaayirasii kan jedhu vaayirasiin dhibee utaalloo fidu kun yookiin immoo utaalloo fidu bakka qabbanaa jaallata. Yeroo waan ho'aa argu maal ta'a jechuudha? Hin du'a jechuudha. Vaayirasiin kun dudu'aa deema. Yeroo kanatti maal ta'a? Nurra riiliifii ni godha. Funyaan keenya banuu danda'a. Sababii utaalloo kan kee funyaan keenya cuqqaalamuu danda'a waan ta'eef funyaan keenya banamaa dhangala'aan sun keessa dhaabbata. Mataan dhukkubbiillee nu dhiisa. Qufaaf illee gaariidha. Kanaan mana keessan keessatti salphaatti akkuma isinitti hime bakka biraa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan biraan qufaa gogaa nama qufaa isa tanaas immoo qorichoonni qufaadhaaf kennaman shiraappiin jiru. Shiraappiiwwan qufaa gogaa kana akka isaan dhaaban kan godhan jiru. Isas fayyadamuun gaariidha. Faarmaasii irraati yookiin immoo ogeessi fayyaa isiniif kennuu danda'a. Isas fayyadamuun baay'ee gaariidha. Kana hojii wal qabatanii mataa dhukkubbii jira. Mataa dhukkubbii yoo jiraate immoo mataa dhukkubbiidhaaf immoo qoricha mataa dhukkubbii fudhachuun danda'ama. Funyaan keessaa wanti dhangala'aan boof immoo dikonjestaanti kan jennu immoo jiru kan kennaman. Kan liqimfamanis kennaman jiru yookiin kan biifaman jiru funyaan keenya keessa akka dhangala'aan gara malee yaa'ee nu rakkifne gochuunis hin danda'ama. Tokkosaatii yoo qabaattan qoricha dhukkubbiidhaa fi qoricha tokkosaatii fayyadamuunis gaariidha. Dabalataan immoo baay'ee isinitti cima yoo ta'e mana yaalaa dhufuun barbaachisaadha. Kana qofa miti. Egaa dhibeen utaalloo yookiin immoo diifafa kan jennu kuni mallattoo baay'ee namarratti agarsiisni jedheera. Akkamitti mallattoo of yaaluu qabdu kan jedhu waan baay'ee kaasiseera. Cuunfaa loomii, cuunfaa burtukaanaa fayyadamuunis hin barbaachisaadha. Dhangalaawwan nu keessaa ba'an sana riiplees gochuudhaaf hin barbaachisa waan ta'eef bishaan sirriitti dhuguu, boqonnaa gahaa fudhachuu, cuunfaa loomii, cuunfaa burtukaanaa, cuunfaa appilii ta'uu danda'a. Wantoota ho'aa ta'an immoo shaayis ta'uu danda'a. Waan biraas fayyadamuunis barbaachisaadha jechuudha. Kunniin immoo wantoota dhangala'aa ta'an immoo yeroo fayyadamnutti wantoota nu keessaa ba'an funyaan keessaa waan baay'ee baatu ilaaltanitti. Kanaaf isa immoo riiplees godha. Vaayitaamin C yoo qabaattan vaayitaamin C dhuguunis gaariidha. Bifa vaayitaamin C bifa garaagaraatiin bifa paawudariinis qophaa'anii kan dhufan jiru dhangala'aanis jiru waan ta'eef isa fayyadamuun barbaachisaa yookiin immoo gaariidha jechuudha. So akkuma isinitti hime utaalloon kun keessattuu daa'imman irratti immoo fi namoota immuunitiin isaanii dadhabaa ta'e namoota dhibee sukkaaraa qaban akkasumas immoo namoota dhibee HIV qaban irratti immoo moor gara nimooniyaatti guddachuu danda'a yookiin immoo gara infekshinii sombaatti gadi bu'anii infekshinii sombaa akkasumas immoo ujumboo infekshinii ujumboo funcaanii fiduu danda'a waan ta'eef isaaniif illee baay'ee dafanii yeroodhaan yaala argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle utaalloo kana yoo akkamtii mana yaalaa immoo dhufuu qabna. Qufaan keessan qufaa akkittaa qaba yoo ta'e akkittaa yookiin immoo akkii qaba yoo ta'e ho'ina qaama olaanaa yookiin immoo ho'ina qaama olaanaa yookiin immoo ho'ina qaama garmalee yoo qabaatu ta'e laphee yoo si waraana ta'e fakkeenyaaf amma laphee chest pain kan jennu keessattuu yeroo qilleensa gara keessaatti ol fudhattan laphee keessan si waraana yoo ta'e hafuurri si ciccita yoo ta'e isinitti himeera. Qufaan jiidha qabu laphee si waraana yoo ta'e qilleensa keessatti yoo ol fudhattan laphee si waraana yoo ta'e jechuudha. Hafuurri si ciccita yoo ta'e akkasumas immoo ho'ina qaamaa olaanaa yookiin immoo tempereecharii keessa yoo ol ka'e mana yaalaa dhufuun barbaachisaadha. Maaliif mallattoowwan amma jedhe baay'een isaanii mallattoo nimooniyaati. Nimooniyaa jechuun infekshinii sombaati. Qoonqoo keenya ol sinin jedheera. Gara qoonqoo keenya gadiitti immoo gad darbanii dhiigaanis ta'u kallattii garaagaraatiin sombi keenya yoo miidhamee dhiibbaa nurraan ga'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf sombi keenya
infected ta'e jennaan sombi keenya kulkulee jennaan dhiibbaa kanaan duraan ga'uu danda'a jechuudha. Gabaabadhumatti utaalloon kana jechuudha. Utaalloon mana keenya keessatti akkamitti akka of to'achuu qabnu, akkamitti immoo akka of yaaluu dandeenyu, dabalataan immoo dhiibbaa akkamiin nurraan ga'a yoo nurraan ture kan jedhu simbiraan geela jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma dhibee toonsiliitii fi akkasumas immoo waa'ee utaalloo yookiin immoo diifafa ilaalchisee odeeffannoon simbiraan ga'uu barbaade kana fakkaata. Barumsa keenya guyyaa irraatiis barumsa guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dr. Keessan Dr. Naafii Argeetudha. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Fayyaa nabiidha.